وفيديو زني كيسا غورتني في التاني دربما أنا جرام فلان لو كان بنيسي كيسا غورني لو كان سرين كيسا فلان Ashama hordoftoota maatii chaanaalii kana akkam fayyaa keessanii baga nagaa taatan nagaa koodhaa isiniin jedhaa baga yoo nageessan isiniin jedhaa har'a viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira viidiyoo isin bashannansiise sana malees immoo waan tokko isin barsiisa jedhee yaadu qabadhee dhufee jira viidiyoo kanaan garumaa ilaalaa jalqaba namoonni hin beekne caalaan jedhama chaanaalii kanaaf akkuma isinii anis haaraadha namoonni duraan keessa turtan garuu viidiyoo kana laayikii godhaa na jajjabeessaa isiniin jedhaa sana malees namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan sabiskiraayib godhaa nu waliin bashannanaan waliin baradhaan isin jedhamee kallattii manarra viidiyoo qabatee dhufetti sinaa ofu viidiyoon qabatee dhufe maalinni TikTok irraa jechuudha namoota tokko TikTok irraa viidiyoo sana hojjetan sana malees immoo jaalatamummaa isaan qaban sana malees immoo jibbiinsa isaan qaban isin waliin ilaalaa itti gammadu jedhee ilaalaa mee kallattumaan viidiyootti sinaa ofu. Egaa viidiyoon kun maalinni nama kanatu wantoota deeme jechuudha mana du'aa deeme achi booda achitti erga bu'eetti umuree booda wantoota godhan foon qopheessaniif jechuudha foon egaa qopheessanii fi namni kun akkamitti jalqaba bu'aa ture amma immoo akkam tattaa'ame ilaala. Agartan miti namni keenya gama akka foon jaallatu gama akka wanta nyaataa jaallatu baay'ee nama ajaa'iba kan du'e warra du'aa deeme achi booda achitti osoo akkasitti boo foon maddiidhaan ija tokkoon arginaan akkasitti kolfe jechuudha mee itti hafuufni walumaa galatti kun immoo maalinni ijoollee Amaaraatitti jechuudha saba wantu kana sabaan Amaaraa ta'antu biyya Ormaa keessa fakkaatu hiriira bahanii hiriira san immoo Ingiliffaan hiriira bahu hiriira sana jechuudha. Qawxii godhanii bakka hiriira sana afaan Ingiliffaatiin haasa'anii Faranjiitti dhageessifachuu barbaadu jechuudha. Kanaaf immoo mee akkamitti bahanii afaan Ingiliffaatiin hiriira akkamitti bahama mee dhaggeeffannu. Amaarinya ይሻላል አባ agartee miti baay'ee nama kufalchiisa afaan Ingiliffaan jalqabee ta'uu fidennaan Amaarinyaan ishaalanyaan jedhee gara Amaariffaa deeme fakkaata hundaafuu akkamii warri afaan Ingiliffaatiin hiriira nu baatan afaanuma keenya nu bahan ishee akkasitti hin tasaasa'inaa kun akka amma kolfaaf ta'e kun hiriira osoo hin taane kolfaaf ta'e ayyeeshi gara itti itti adeemnu ana namicha kanallee waan isaan hangalu tarii kana wanta fuulatti uffatan sana uffatee afaan Oromoo haasa'a ta'e waan isaan beekun afaan baay'ee afaan adda addaatiin sirba namichi kuni sirba Haacaaluu sirbe jechuudha baay'ee namatti tola baay'ee danda'a. Baay'ee namatti tolu egaa baay'ee danda'a jechuudha namichi isa Oromoo walitti qajeelchu calaa kan baay'ee walitti qajeelcha. Baay'ee danda'a dhugaa baay'ee na ajaa'iba namichi kun yeroo baay'ee TikTok isaa baay'ee ilaala baay'ee danda'a. Mee kallattuma mee gara biraatti adeemnu mee keessatti ijoolleen TikTok afaan Oromootiin hojjetan baay'ee nama tokko baay'ee natti tolan jiru isinittis tarii hin tolan jedheen yaada. Baay'ee nama kufalchiisanii haasaa danda'u baay'ee haasaa danda'u jechuudha. Achi keessa mee intala tokko sina affeeru intala kana namni baay'een hin beektan jedhee yaada. Maakii Ooroo. ስሙን እንገራችሁ ለተሳዳቢዎቹ ማለት ነው። እኔ እኮ ስትሰርቡኝ ቆንጆ መሆንበት መንግስት መሆንበት ነገር ነው። ግርም ንግስት እኮ ነው መሆኑ በቃ የእናንተ ስድብ ንግስት ነው። Hin arrabsina kanaaf bar arrabni keessa mootii na godha jechaadha. Caammaa ለይታችሁ
ይታይ አንተ አልፈናትበት ከብት ይልታ ወጫንቺ ውጪ 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 አርጉሽ ውጪ baay'ee dandeessi dhugaa haasaan ishee jechuudha baay'ee natti tola akkasumatti intallittiin bareedudha miti baay'ee bareeda baay'ee natti tolti tiktookii ishee baay'ee yeroo tokko tokko waa'ee siyaasaa softi haasaan ishee natti tola hundaafuu hayyee karaa itti nuti adeemnu mee daa'ima keessan laallaa moo daa'ima namoonni hedduun keessan daa'ima nawwitu miti daa'imni keessan osoo akkasitti gammadaa ta'e akkam jaallattu waaw baay'ee kolfa daa'imichi miti haasaan kolfaan isaa baay'ee namatti tola. Takittiin immoo dhiirotuma hunda komatti ishiin hoo maal jetti laata? Dhiirichi maal akka balleesse hin beeku baay'ee komachaa jirti mee ishii isaa laalu. Waan ka jedhu ijoolleen dhiiraa tokko tokko urjiin dhugaa dubbattee ka jettan durbummaa eessaa fuunee isin haafinnuu barbaadan. Ofii keessanii balleessitan. Eessaa isin haafidan warri dhiirotaa mee warri dhiirotaa warri komatan kun jechuudha. Eessaa isin haafidan durbummaa hin qabnu isin jechaa jirti. Hin qabnu yoo durbummaa barbaadde daa'ima xixiqqoo lallaalii daa'ima kaleessa dhalatti isin jechaa jirti mee dhaggeeffadhaame. Ooluu barbaadan. Urjiin dhugaa dubbattee shamarran manfoohaa maalii gootee ka jettan ofii keessanii keessaa guurtanii fixxanii durbummaa namni biraan fudhame yookaan bineensi keessaan guuranne yookaan sareen keessaan Dhugaa ittisan. yookaan bishaan keessatti hin galle ufumaa keessanii durbummaa guurratanii fixxanii ufumaa keessanii durbummaa barbaadan durbummaa barbaadna jettanii akka ba'etti illee nafne akka wannaan keessanii illee sirriitti hin xoolanne jechuudha. Durbummaa sa'uura jechuudha. Dhugaa itti mee isaa isin haafidan isinumatu balleessaa isinumatu maal godhaa jechaa jirti dhugaa ishiiti jedhee tan yaadaan ijoollee dhiiraa ijoollee deddeebisanii waan akkasii nama gaafatan kanaaf deebisaa jedhee yaada isheen dhugaa komii dhugaa qabdi sirrii jirta mangistii jabaadhutti. Heerumtee baate fuudhuu isinii hoyi. Heerumtee dhiirsa gallakkifte fuudhuu isinii hoyi akka yaada haliimaati jechuudha. Ofii keessanii fudhattan durbummaa ofii keessanii nuu deebisaafa. Lammata maal gunu gaafatte jechaa jirti. Mee viidiyoo tokko isin haafitu baay'ee fokkisaa tokkorra immoo ga'ee jira. Wanti kun intalli kun namitti kun jechuudha. Maammaan kun nama guddaadha illee nama guddoodha. Namittiin kun tarii isinitti toluu dandeessani garuu osoo iyyuma isheetu arguu baay'ee natti tolti. Afaan Amaariffaan hojjetti garuu intala eessatti ofiin jetti intala Dirreedawaa ofiin jetti. Hin beektan jedhee yaada hedduun keessan tiktookiin irratti akkasumatti afaan banaa oolti. Mee ilaalamee waan ishiin taatu kana dhugaa umrii kana keessatti wanta akkasii kana irraa eegamu wantoonni amma kana maal jettisin? Jaartii waggaa 80 maal jettisin? Dhugaa baay'een dabbaru. TikTok ishii baay'ee nama aarsa dhugaa wanti irratti wanti TikTok irratti gadhiisee jechuudha hedduu isaa. Sassaabdee kaawwan. Abeeta. Akkana fakkaata TikTok irratti waan hedduu argan dhugaa waan fokkisaa waan bareedaa waan nama barsiisu waan nama bashannansiisu waan nama namummaa keessus jibbisiisu hedduu agarta jechuudha. Isaan keessaa isa sii ta'u filattee isa siin taane immoo gattee jiraatta jechuudha. Hundaaf hordoftoota chaanaalii koo fayyaanaaf ta'a waan haga ammana daawwataniif guddaa galatooma isinan jaalladha. Viidiyoo kana laayikii godhaa sana malees immoo yaada gaafii kee qabdan koomentii jala naa kaa'a. Viidiyoo itti aanuun immoo hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura. Bye.